akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii qilleensa irra qaalii xulluu irra bayee galaana addaan kukutee nagaan keenya isin aga qabu akkam jirtu daawwattoota keenyaaf kabajamtoota eebbaaf beekurra jirtan siyaadee dhugaa rabbi baay'een siyaadee jirtu nagaa keessanii hundi keessanii anuma warri nan beekne isa gadootu jedhama eebbaaf ilaaluu dhufee addeen immoo baay'ee nama gaariidha nama keessummaa simmatudha hundi keessan kootta isiniin jenna warroonni biyya keessa jirtanis hordoftoota shoorrotaa warroonni biyya alaa jirtanis kootta eebboo daawwadha addeen baay'ee nama gaariidha nama keessummaa simmatudha isiniin jechuun barbaada hordoftoota eebbooftuu Iyo kanaaf isti Elsaan eenyu xiqqoo maaliif seeta seena carraa kana argannu ijoollee deebinee tarii garaatti baattee dadhabe jechuun dhufaa tarii biyyatti galtee manni koo immoo isuma dhugaasaa dubbachuudhaaf asii ana bira dhufuurra ambootti deemtu irra salphata. Ambootti baay'ee salphata maaliif ishii as kodhaa as na bira dhufuun really kuriyoodari makiinaan baay'ee cuccufamaa baay'ee waan baay'ee ta'u gara ambootti deemu amma na bira geessutti amboo geessee amboo geessee amboo maatii shifaana taphattee odoo na bira hin gahin jechuudha deebuu dandeessi baay'ee nuffisiisadha baay'ee taasalchiidha kanaaf immoo baay'ee karaan cuccufaadha jechuudha baay'ee warra makiinaa manaa qabu qofatu qaxxitaa mana ba'ee piu wayimmoo raayidiidhaan immoo kuma tokkoon iyyuu asiin hin gaane dhugaa baay'ee ijoollee fagoorra jirtan ani koottaa jedhee isin hin dhibbisu maaliif isiniif an akka sabboontuufaa isin hin dhibbisu ishii babbareeddu tokko guma rabbii koo isin hin sabboontuun hin dhufti guyyaa tokko naannoo fayyadteetti kanaaf dhuftu abdii qabna waliin dhufna gaafa sabboontuun dhuftu waadaa gallee jirraan jenna kanaaf carraa kana waan hin arganneef fataffannee gaafanna ishii Elsaan nama akkamitti jennee ani carraa kana waan lammaffaa Ejjeti baay'een baasu garuu caafii jechuun amma fakkeenya maayidha nu jechuudha carraa argannetti fayyadamuu qabna carraa waaqayyo nuu laatetti fayyadamnee itti gargaaramuu qabna guyyaan har'aa boru miti Eelsuun mucaa eenyudha Elsaa ishii dhugaa barbaadna jechuudha amma Elsaa ishii feekii ishii yuutuub irraa miti Elsaa orjinaalii jechuudha Nushi maal gaaffin kee Elsaan eessatti dhalatte eessatti guddatte maal fakkaatti Elsuun Elsaan biyya Arabaan turtee dhuftee Araba bira doon naqin eessatti akkamitti dhalatte akkamitti guddatte miicharraa Okay ani warra kiyyaaf mucaa torbaffaadha Armeen kiyya ijoollee 8 qabdi saddeetan keenya keessa obboleessi koo tokko boqotee jira jechuudha warri kaan jannataa jiraachisu ishee ani immoo dhalattuu Ambooti kan na guddise akka kiyyadha kanaafuu qabaxii taate kaa qibixbixii argitanii tigisti Armeen kiyya immoo biyya Xuqurincinni jedhamu hin beektote kara sanirti kara Amboo gudar irraa hin beektu warri achi jiraatan warri gara aanaa sana taatan beekuu dandeessu kanan guddadhee baradhes garuu gudarda gudar paappaayyaa gudar nyaattee guddatte gudar jechuun karuma Ambooti hin beektu gudar jechuun akkasigaa jaalalli bara meeqatti si qabe jaalalli illee nan qabne garuu ergan jaallatameen jaallatte malee jaalalli nan qabne jaalalli na qabes hin beeku kana booda na qaba jedhee si yaadu garuu amma abbaa manaa kiyyarra qofadha jaalallee biramoo hin qabusi hin sobusi nama tokkoon jaalladhe nama sanatti milkaa'ee ammas immoo nama sana faana jira garuu seenaan isaa dheeraadha yeroo biraatti humna wayyaa baay'ee gadi fagoodha jechuudha akkaataan jaalalli keenya dabarsinee namni obsa qabu namni waa baay'ee obsa qabu waa baay'ee keessa darba kanaafuu obsa qabaachuu qabna wanti fedhe jaalalli keessatti bu'aa baay'ee hedduutu jira dhumarratti immoo milkaa'uun hin jira yoo obsa qabatanii kanaafuu obsa qabaadhaan jira seenaa baay'ee fagoo qaba yeroo biraa isiniif abbaa manaa fi ishiidhuma yoo hin danda'e mana isaanii deemin interview godha yoo hin dadhabe masumatti waameen interview godha kutaa lammaffaa eeggadha sammuu keessa kutaa lammaffaa jechuudha seenaa kanaan kaayaa waa'ee gaa'ilaa irratti bukeessitu waa'ee gaa'ilaatti annaa akkasudha
Elsun jaaladheen beeku eegan jaaladheen immoo tokkochumaan jaaladhee tokkochumaan milkaa'ee jetteetti. Elsun YouTube irratti maal hojjechuu barbaadda? Amma karaa fuulduraatti tokko wanti nuti hojjechuu barbaadu ijoollee biyya Arabaa jiraniif biyyi Arabaa akka kootti galu akka kootti waan hundinuu waayee akka yaadan namaaf hin ta'u jireenyi bu'aa bahii hedduu qabdi. Kanaafuu ijoolleen obboloonni biyya Arabaa jiran akka obsa qabaatanii waan hundinuu guyyaa isaa eegee akka ta'uu danda'u. Waan akkasiin amaaf waan akkasiin hojjedha jedhee tanan abdii qaba jechuudha YouTube jalqaba samaanumaaf banuu baanatu seerti. YouTube jalqaba akka inni banadhe maalan argee seete ijoollee kunoo hiriyaa isaanii faana hojjetan wal fuudhanii gaa'ela keessatti osoo hin taane boyfriendii isa jedhan sana isaan argee inaafe tokko wanti nani YouTubein kan hin dura ilaaluu jalqabee irratti waa baay'ee bare Saamriidha. Saamrii Jijjikiyaa jechuudha. Ishee irratti ilaalee tanani gaafa tokko garuu YouTube nan banadha jedhee namatti himee jennaani YouTube banachuudhaaf $50 $100 kaffaluu qabda. Isa booddee YouTube banachuu dandeessa malee YouTube calli jedhanii hin bananii naan jedhanii isuma booda osoo barumsa ilaalu maafanan YouTube hin bananne YouTube banachuudhaaf jedhee waa nama baay'een gaafadhe YouTube banachuun akkuma salphaatti banachuu dandeessaa naan jedhanii naan YouTube banadhee jechuudhaan akkasiin nan banadhe YouTube. Amma fakkeenyaaf jechuudha warra amma jiran keessas waa dura Jijji Kiyyaatti ta'am ijoollee Jijji Kiyyaatti ta'am amma eega ofii keetii YouTube mataa keetii banatteen booda immoo haamilee guddaa siif ta'ee cimina guddaa sitti agarsiise akka cimtee hojjettu immoo fakkeenya sii ta'amee ijoollee jiran keessaa jechuudha. Tokko fakkeenyi namni naaf ta'e Fayyoo Jaalalaati. Fayyoo Jaalalaa baay'ee nan dinqisiifadha. Maaliif nuti yeroo baay'ee yeroo biyya Arabaa jiran jechuudha yoo as geenyu torban lama torban tokko teenyee ji'a tokko ji'a lama teenyee isa booda bakka hin murteessina yoo gaa'ela illee godhanne gaa'ela sana qabannee taa'uudhaaf hobsa hin qabnu jechuudha. Maaliif jireenyi Itoophiyaa baay'ee ulfaata waan ta'eef bakka jireenya kana ilaallee bakka yoon achi deemee waggaa tokkotti akkasiin godhamti waggaa lamatti akkas godhadheen dhufa miti jenna. Garuu gaafa as teessee yaadduu fi gaafti achi deemte tokko miti. Kanaafuu amma nama danda'ametti obsa godhatanii biyyuma abbaa ofii keessa gaa'elli immoo qabeenya hin barbaadu. Gaa'elli jaalalaa amanamummaadha. Umuriin immoo hin deemti biyya Arabaatti osoo hin beekamiini. Kanaafuu ani fakkeenyaaf kan hin fudhadhu Fayyoo Jaalalaati. Fayyoon Jaalalaa maaliif namni akka kaameeraa irratti ilaaltanii miti. Okay. Namni akka amma namni hedduun bu'aa bahii hedduu qaba keessa isaatti miidhaa hedduu qaba garuu gaafa karaa kaameeraatti dhufuu fi gaafti immoo keessa gola isaa keessatti jiraatu tokko miti. Kanaafuu hundi keenya iyyuu akka Fayyoo Jaalalaatti obsa godhannee gaa'elas yoo qabaanne gaa'ela keenya qabanne gaa'elli xiqqoo hin qabdu yoo amma gaa'ela ishee xiqqoo kana dhiifnee deebinee karaa biyya Arabaa deemne isheen immoo diigamteetu nu beekti. Kanaafiyyuu jennaani ishuma qabnu harkatti qabannee ijoollee keenya guddifachaa gaa'ela keenya gaggeeffachuu wayyaa. Kanaafuu deddeebinee osoo biyya Arabaa deemuu baanne hin guutuu jireenya ta'eef. Fayyoo Jaalalaa garuu ijoollee namoonni baay'ee Fayyoo Jaalalaa akka waan ishiin koortutti fudhattu akka nama waan tokkotti fudhattu garuu Fayyoo mana ishii soorattan kaameraa irratti soo agartan Fayyoon akkuma haadha eebbu jechuudha. Fayyoon Fayyoodhuma jechuun amma ishii bira dhaqee ishii argetti jechuun kareetii ammoo naraqee hubadhutti nutti dhiyoodha manni ishii waan ta'eef Fayyoon dubartii cimtuudha. Tokko immoo asumaan immoo yaada eebboo garuu nama bira ta'anii nama hin jajane. Ani cimtuu miti. Gara biraatti dabarra gaafa biraatti dabarra. Dhugaa dubbachuudhaaf shamarran jechuudha gaafa dhala godhatanii dhala keessan irratti yoo wanni tokko mudateen tokko jiraate cimaati dhaabbadha kunoo akka haadha eebbootti haadha eebboon dhuffee salachaa osoo hin jenne kunoo ijoollee akkasii guddisuu ishii isa biraa immoo karaa miidiyaatti baatee akkasiin ifa gochuu ishii warroonni tokko biyya keessa keessatti namoonni baay'ee gola keessatti dhoksu ijoollee isaanii jechuudha. Maaliif uumama waaqa kanaaf akka gaariidhaan akka nuti dhaloonni karaa fuulduratti dhufu akka jajjabaatu kennaa waaqayyootti akka boonee gammadu nu barsiistee jirti waan taateef asumaan ulfaadhu.
Si jaalannaa siin jedha. Ani sinan jaaladha daawwattoota kiyya seensu kosi hunduma keessan sinan jaaladha dhugaa rabbiin. Kanaaf YouTube'n biyyuma keessa odoo jiran jechuudha amma fakkeenyaaf baay'ee gadaanaa doolaara 70 naa kaffala. Baay'ee olaanaa doolaara 200 hin kaffala. Akka daawwattoonni itti na daawwatanii akka daawwattoonni itti ilaalanii. Kanaaf ijoollee biyya keessa jiran ijoollee biyya ambaa keessaa isa akka dhufan YouTube yoo cimnee hojjenne yoo olii keenyaan ol jabeessinee ammuma jirruun waliif olaallee YouTube maallaqa ni kaffala. Doolaara 150 biyya arabaatti argattan YouTube waasitti hojjettan 150 san hin argattu. Garuu maal ol gochuudha ijoollee walaa guddifu walaa jajjabeessin wal biraa dhaabbani. Indosina dhugaa rabbiin maallaqa YouTube'n kaffal indosina maaliif hojjettan Amlee ijoollee biraatiif warra nu dudduuba jiran amlee godhatanii dhufu. Ani haa jedhe gaafan YouTube'n afaan Amaariffaa irratti yeroo jalqabaatiif birrii 100 yeroo 112 naa kaffalee yeroo haa jedhetu jalqabu naa kaffalu jechuudha. Achi taanee yeroo 200 naa kaffalee achi taanee gadi bu'aa dhufe. Daawwattoonni gadi bu'aa amma dhufan gara 70tti gadi dhufe. Kanaaf amma namni nama daawwatu amma namni nama jajjabeessu hin kaffalaa. Kanaafuu kaffalaa. Social media immoo fayyadamaa. Ofin dhossinaa waan qabdan adaraa keessan immoo asuma waan isin dabarsu TikTok irratti argitan YouTube irratti fidina. Maaliif hojjetan YouTube'n hin jaalatu. Dafeeti namarratti wannoo godha nama adaba waan ta'eef hojii mataa keessanii quality mataa keessanii fayyadamaa sin jiraatis quality mataa keetii. Namoonni immoo abbaa manaa fi haadha manaa baay'ee ilaaluu jaalatu. Abbaa manaa kee faana pirankii hojjedhu. Yoo viidiyoo kana ni daawwatta ta'e abbaan manaa ishee biyya arabaa deemtee amma isheen achitti yaalaa dadhabdu si biratti pirankii daqiiqaa 15 hojjettan. Odoonni beekin irratti hojjetu. Piraankiin silas namatti mameetii miti irratti hojjetamu. Irratti hojjetu piraankoota adda addaa. Amma gamoo hojjetu naan jedhaa jira. Fidee sanan nan dhufa koota. Maatii taa'aafitoo jajjabeessaa waan hundumaa jajjabeessaa siniin jedha. Gaafii baay'een gaggaafadheen ture garuu sa'aatii immoo waan barbaadan na gaafachuu dandeessu. Liinkii komoo haadha eebboofiin keessi kottaa kara mana kiyyaa gaafii barbaadan gaafadhaa. Siniif deebisaa siniin jedha baay'ee sin jaalladha. Baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabanya sa'aatii tutti deebi malee gaafii kun xumurree kutaa lammaffaa jirtaana. Maaliif yoo waaqayyo na gargaare nan naqa mana ishee dhaqeen achumatti interview godha. Yoommoo naatoo waates abbaan manaa faana ni koottaa jedhaanii bakka nagaa turaa bakka nagaa oolaa. Jedha sin jaallanna sin kabajnaa like share gochuu hin dagatinaa komentii kaagaaf yoo qabattanii bye bye sin jaalladha. Bye. Pirankii ajaa'ibaan irratti hojjetu. Afaan Amaariffaa azala sinii godha shiliingii isaa. Ilaala ammoo pirankii isheen har'a na goote gudeedha jettu dhugaa. Yeroo diraamaa na jalaa godhan amsaaluunii fi ishiin irratti baruu hin didan.